सलाम अलैकुम जाकिर भाई, मेरा नाम नीलम शिर्के है, मैं हिंदू फैमिली की हूँ। मैंने आपका लेक्चर आज़ाद मैदान में सिमिलरिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम सुना था और उस दिन से मैं इस्लाम पसंद करती हूँ। आज सबके सामने मैं इस्लाम कबूल कर रही हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमीन। Mashallah, congratulations, sister, just for the benefit of those who don't understand. maashaallah obbali warra afaan hindii sirriitti hin beeyneef ifa gochuudhaaf obbaliitiin teenya waggaa muraasa dura haasawaan ambombaay bakka hazarmeedhaa jedhamutti haasawee yeroo duraatiif dhaggeeffatte. Mata dureen haasawaa sanii ammoo wal fakkeenya islaamummaa fi hinduuzimii jedha. Guyyaa sanirraa kaasee islaamummaa jaalachaa turte. Har'a islaamummaa daandii jireenya isii godhattee qabaltee jirti. Nutis baga gara amantii nagaa dhuftee siin jenna. Rabbi akkas irraa qeebalu sii kadhanna. Inshaallah addunyaa fi akhirattis waan gaarii akka argattu si fawwina. Galatooma obbali. Gaafin jira. Yeah. I was Sandhya. Now I am Zara Bilal Khan. Eeyyan maqaan kiyya kan dhalootaa Sandhyaa jedhama. Amma Zahraa Bilal Khan jedhama. Gara islaamummaa seenee jira. Waa takka adda baafatuu barbaada. Wanti murtii jedhamuu fi kan isa fakkaatu hin jiru jette. Garuu Keraalaa keessa bakka tokkotu jira. Siidaan tokko kan dhakaa irraa tolfame ni jira. Sanamni kun guddachuutti jira. Maaf guddata? Sister asked the question, nothing like Murti I said, but she knows of a place in Kerala in which wanti murtii jedhamu hin jiru jetteerta. Garuu Keraalaa bakka wayiitti siidaan dhakaa irraa ta'e tokko ni jira. Wanti sun guddachuu jira. Akkami guddata jettee gaafatte. Kana jechuun siidaa sanirra wanti wayii ni jira jechuudha. Obbalii gaareen akka guddatan beektaa? Eeyyen kanaafuu siidaan illee haaluma saniin guddachuu danda'a. Ni guddata jechuun lubbuuf keessa qaba jechuu miti. Lakki wanti kun waan dhakaa irraa tolfamee miti. Waanuma dhakaa keessaa ol bahaa jiru wayiiti. Wanti nan sitti himaa jirus kanuma. Obbalii gaareen illee ni guddatu. Akkamitti guddatan? Waan kana jiyooloojii irratti barachuu keenyaatis ni beekta. Guddinni isaanii sun akkasumatti itti fufuu danda'a. Fakkeenyonni kanaan wal qabatan hedduutu jira. Fakkeenyaaf waggaa muraasa dura sanamni Ganeesh aannan dhugaa jira jedhamee ture. Kun sirna saayinsii keessatti beekamu kan osmosis jedhamu. Aannan qodatti naqxee waan ittiin xuuxanis turoo itti gootee yoo wayii itti maxxansite aannan sun ol ba'a. Kun osmosis jedhama. San jechuun sanamni sun aannan dhugaa jira jechuu miti. Haala saniin dhaabbileen TV hedduun hijibni isaanii jalaa saaxilame. Wantoonni kunniin wantoota sosso'ani. as the Veda clearly mentions, Akkuma Veedaan Yajurveedaa boqonnaa 32 lakkoofsa 3 irratti dubbatetti naatasi partima asti gooftaa saniif partimaan hin jiru, suuraan hin jiru, siidaan hin jiru, soodduun hin jiru, fakkiin hin jiru jedhamee ibsame. Deebisaasiif kenne jeeman. Garuu wanti kun bocni sun akkamitti dhakaa keessaa ol bahuu danda'e? Obbalii waa'ee bocaa beektaa? Bocaan wal qabatee namni boca itti godhuu danda'a. Yookaan ammoo uumamumaan bocni sun jiraachuu danda'a. Mukkeen garaagaraa kan oom fakkaatan kan barreeffama laa ilaaha illallah juu fakkaatu ni jiru. Wantoonni kunniin hundi waan xiyyeeffannaa argachuu qabanii miti. Nuti waa'ee dhugaa dubbachuu jirra. Gaarreen hedduun kan fuula namaa fakkaatan ni jiru. Ati nagarree uumamaan waan tokko fakkaachuu ni danda'u. Kun mu'ujizaa miti. Ati kitaabban hinduu quraanaa fi macaafa rabbiin olaanee fakkii hin qabu jedhan hordofuu qabda. Dhakaan ilma namaa fakkaachuu danda'a, fakkii wayii fakkaachuu danda'a, sanama fakkaachuu danda'a. Akkas ta'a jechuun rabbi ta'a jechuu miti. Dhakaaleen kunniin hedduun isaanii suuraaleen soodduuwwan yoo lafa dha'an ni caccabu. Sanamniif gargaaruu hin dandeenye akkamitti anaafis gargaaruu danda'a? Deebisaasiif kan jeeman. Galatoomi obbolii. Hayyee obboleessa gaafii itti aanu. Good evening, sir. My name is Subhash Kamble. I am lecturer from Chemistry Department, Thana College. Akkam oolte maqaan kiyya Subhash Kamree jedhama. Muummee walqunnamtiitti barsiisaadha. Wayita haasawaa kee jalqabdu qur'aanni ilma namaatiif nagaya kennuurraa dubbata jette. Gaafiin kiyya eega qur'aanni waa'ee nagayaa dubbate maaliif dargaggoonni hedduun biyyoota garaagaraa keessatti maqaa jihaadaatiin kiyyoo shororkeessummaa keessa bu'u? Hubannoon jihaadaa maali? Galatoomi. the brother asked a good question, that if Islam and Quran speak about peace, Obboleessi gaafii gaarii gaafate. Islaamummaa fi quraanni waa'ee ilma namaatiif nagaya kennu egaa haasawanii akkamitti dargaggoonni musliimaa hedduun biyyoota garaagaraa keessaa waraana keessatti hirmaataa jihaada godhaa jirra jedhan. Hubannoon jihaadaa maali jee gaafate. Jecha jihaadjuun wal qabatee jechi jihaadjuu jecha afaan arabaa jihaadaa jedhurraa argame. Hiikkaan isaatis carraaquu jechuudha. Qabsaa'uu jechuus ni ta'a. Kanaafuu jihaad jechuun carraaquu qabsaa'uu jechuudha.
jihaad jechuun waraana qulqulluu qidduus xoorannatti takkaa'u hoolii war jechuu miti jecha waraana qulqulluu juu gara afaan arabaa wayita deebistu harbul muqaddasaa ta'a jechi harbul muqaddasaa juu quraana keessaas ta'e hadiisa sahih keessa hin jiru wanti kun waan miidiyaa fi orientaalistoonni dogongoraan hiikkaa itti kennani jihaad jechuun waraana qulqulluu jechuu miti jihaad jechuun carraaquu qabsaa'u jechuudha dabalataan akka islaamummaatti jihaad jechuun rakkoo namummaa furuuf carraaquu qabsaa'u jechuudha kana jechuunis ilma namaatiif nagaa fiduuf jecha carraaquu qabsaa'u jechuudha akkasumas dirree waraanaatti ofirraa ittisuuf jecha carraaquu qabsaa'u jechuudha akkasumas cunqursaa ofirraa darbuuf carraaquu qabsaa'u jechuudha kanaafuu hiikaan bu'uuraa kan jihaadaa carraaquu yookaan qabsaa'u jechuudha gara gaafii keetii wayita dhufu dargaggoonni hedduun biyyoota garagaraa keessaa waraana irratti akkamitti hirmaatan jedha qabxiin tokkoffaan musliimoonni tokko tokko wantoota farra hawaasummaa ta'aniin dogongoranii jiru wanti kun dhugaadhaas dubbii quraanaa akkaataa galumsaatiin malee fayyadamuun waraana irratti hirmaadhaa islaamummaan waraana jajjabeessa ja'a gorfamu haa ta'u warri kun parsantiin haalaan xiqqaadha sababaan guddaan akkaataa miidiyaan waan kana ibsuutu hubannoo keenya irratti dhiibbaa fidaa jira akkuma indiyaa keessatti hedduminaan gaazexaa irratti dubbisnu shororkeessitoonni musliimaa kan kashmiir keessaa namoota hedduu ajjeesan jedhan wanta kana mata duree irratti barreessu waan akkanaa yeroo hunda dubbisna yeroo jalqabaatiif bara 2003 akka gara kashmiir dhaqu waamamee ture anis haa dhaqu moo haafuu jechaa itti yaadaa ture jeequmsa hedduutu jira yeroo jalqabaatiif mootummaan waggaa 40 keessatti bakka namni hedduun walitti qabametti haasawinni akka godhamu hayyama kenne namni bakka sanitti argames hedduudha nama 100,000tu argame bakka poolo giraawundi jaamutti magaalaa shiriinagaar keessatti haasa'u godhe wayita achi dhaqu loltoonni qawwee qabatanii namarsanii na eegu turan anis wanti sun akka jiraachuu danda'u tilmaamee ture haa ta'u malee rakkoon guddaan hin mudanne yeroo itti aanu gara asaam deeme wayita buufata xayyaaraa ga'u loltoonni qawwee hidhatan 4 dhufanii namarsan anis maal inni kun jeetiin gaafadhe asaam keessa warra nama ajjeesutu jira naan jaan asaam keessa namni ajjeefama jeetiin gaafadhe yoom wanti akkanaa mudate jeetiin gaafadhe bakka san silaa loltoonni sunniin jiraachuu baatanii arraasittiin argamuun ture haa ta'u malee gaazexoota irratti waa'ee ajjeecha asaam keessatti raawwatamuu hin dubbisu kaashmiir caalaa asaam keessatti namni hedduun ajjeefama waa'ee litiitii eenyutu dhagee beeka waa'ee litiitii beektaa waa'ee taamiloota taamil taayigarsi jaanii isaan waaman malee shororkeessitoota hinduu isaanii hin jaan maaliif wayita muslimni kaashmiir nama ajjeese shororkeessitoota muslimaa jaanii yaaman hindoonni asaam keessaa wayita ajjeesan garuu rakkoo naannooti jaanii callisan wayita litiitiin nama ajjeesu rakkoo naannoo jaanii callisan In India, you ask anyone who has the knowledge. Indiyaa keessatti nama beekumsa siyaasaa qabu yeroo hedduu eenyutu nama ajjeese jii gaafadhu ajjechaan guddaan warra maa'oo ja'amaniin raawwatama jeessitti hima waa'ee jara kanaa gaazexaa irratti hangamta akka dubbisnee jirra oduu xixiqqoo keessatti qofa gabaafama namoonni hedduun asaam keessatti ajjeefaman jedhanii oduu gabaabduun bira dabru musliimni nama ajjeesnaan oduu ijoo ta'ee dhiyaata maaliif hawaasa hunda keessa namoonni hamaa ta'an ni jiru namni wayii dhufee kun rakkoo lafaatii siin jechuu danda'a asaam kan jiru rakkoo lafaatii miti rakkoon lafaa kaashmiir keessa jira biyyoonni lamaan indiyaa fi paakistaan wal waraanaa jiru kan miidhamuu hiyyeessa kaashmiiri achiis hin taane asiifis hin taane afgaanistaan yoo dhaqxee rakkoo lafaa agarta ameerikaanonni dhaqanii isaan weeraran isaan ammoo ofirraa falmatan warri ameerikaa ammoo shororkeessitoota isaan hin jaan waan falastiinitti ta'aa jirus laali yahudoonni hitlariin jarman keessa areeman araboonni abbalammoonni isaanii ahlan wasahlan nagayaan seenaa jaanii isaan simatan namni karaa deemuu kan mana hin qabne tokko gara mana keetii akka seenuu isaa ayyamte guyyaa muraasa booda manaa si areete ati sulaa dura dhaabbattee mana kiyyanaaf deebis jettee isa gaafatte innis shororkeessa ajjeesee ama shororkeessa akkamii kanaafuu waan kana yoo xiinxaltee ilaaltu miidiyaa ta'uu isaa hubatta wanti boosniyaatti ta'aa jirus kanuma ati sirrii jette warri dura irratti maqaan ibsa musliimoonni miidhamaa jiru namummaan eessa jira ummata falastiiniif maaltu dalagame ummata iraaqiif maaltu dalagame meeshaa lubbuu namaa dimshaashatti galaafatuu jira jaame an saadaam huseen deeggaruufi miti an inni muslima gaariidha jee yaadu wayita saadaam bulchaa ture sanitti rakkoon ni jira ture eega ameerikaanonni dhufaniin booda garuu rakkoon sun haalaan hammaate waliigallee waa'ee meeshaa waraanaa dimshaashaan nama galaafatu as biratti dubbachuun maal fayyada musliimoonni cunqurfamaa jiru warri miidhamaa jiru isaanii isin ammoo shororkeessitoota jechaa isaan waamtan garuu hawaasa keenya keessallee namoonni rakkoo qaban ni jiru haa ta'u malee warri rakkoo qaban kunniin haalaan xiqqoodha wanti guddaan as biratti waa dalagaa jiru miidiyaadha waa'ee IRA beektaa Irish Republican Army kan UK keessaati kun walitti bu'iinsa kaatolikii fi pirootestaantii jidduutti godhamu
namni tokkolleen shororkeessitoota kaatolikaa jee isaan iyyamu warri kun warra waggaa dhibbaa oliif balaa geessaa ture tooni bileerii fi muummee ministeera isaan booda dhufes waa'ee harree caalaa waa'ee shororkeessitoota muslimaatiif cinqamu waa'ee shororkeessitoota harree kan namoota dhibbaan lakkaawaman ajjeesaniin cinqaman boombii hangam dhoosanii jiran warra kan akkamitti dhaabna kan jiru irratti marii dhoo isaan gaggeessu warra muslimaa akkamitti dhaabna jaanii mari'atu waan baramaadha ministeerri harreen dhufes qajeela musliimoota irratti boombii roobsuu jalqaba waa'ee Sabiil Ahmad beektaa baay'ee gaariidha anis waa'ee isaa dhagee jira garuu isa ijaan nagarre gaazexaa Indiyaa irratti waa'een isaa dhiyaatee jira Sabiil Ahmad beektu Sabiil Ahmad deeggaraa jabaa Dr. Zaakir Naayik magaalaa Baangaloor keessatti barumsa Dr. Zaakir Naayik kennu qindeessa barreeffama waa'ee shororkeessummaa barreessan keessatti waa'ee Sabiil Ahmad haasawanii itti aansu waa'ee Dr. Zaakir Naayik haasawan maaliif sababni isaa Dr. Zaakir Naayik beekamaa waan ta'eef barreeffamni sun isaaniif dubbifama barreeffama sun itti fufuudhaan Dr. Zaakir Naayik haala jabaan shororkeessummaa balaaleffata jedhanii golabu maqaa kiyya barreeffama isaanii keessatti itti fayyadaman waa'ee dhimma masjiida Bilaal kan Paakistaan keessaa dhageessanii jirtu masjiida san keessatti DVD kiyya argan eega Dr. Zaakir Naayik shororkeessummaa haalaan balaaleffate jettanii DVD'n kiyya Sabiil Ahmad harka jiraachuu isaatti gammadu qabdu DVD'n kiyya masjiida Bilaal keessatti argamuu isaatti gammadu qabdu ayyoon farra shororkeessaa ta'e musliimoonni kumaatamaan lakkaawaman kan DVD kiyya laalan gocha shororkeessummaa irraa fagaachuu danda'an sababni isaa namni tokko dhukkubsatee doktora bira dhaquu qaba sirriidhaami namni dhukkubsatee hospitaala dhaquu hin qabu jechuu hin dandeenyu namni dhukkubsatee doktora bira dhaquu qaba dhaabbileen kunniin dhaabbilee shororkeessummaati jettanii eega kayaaddanii yoo isaan barumsaan an kennu kan dhaggeeffatan ta'e mootummaan Indiyaa haalaan gammaduu qaba Dr. Zaakir Naayik shororkeessummaa yoo balaaleffatu gammaduu qabdu namoonni kunniin dhaggeeffachuu jiran an namoota amansiisuu hin danda'u haa ta'u malee namoota muraasa kanneen amansiisuu danda'ee jira garuu isaan maqaa kiyya ittiin fayyadamuuf jecha gaazexaa irratti barreessu waan tokko islaamummaa qeequu yoo barreessite wanti barreessite karaa salphaatiin siif gurgurama kun waan baramaadha waa'een Kushwan Singis kanumaan wal fakkaata Kushwan Singi beektaa amma umriin isaa amata 94 ta'a bara dabree ana balaaleffachuudhaan gaazexaa irratti waa barreessee ture torbaan dabree duras akkanuma ana qeequun barreessee jira barreeffama jalqaba barreesse irratti aan barumsa Dr. Zaakir Naayik kennu guyyaa hunda akka nama amantiitti hordofa jee na faarse dandeettii kiyya kan waaqumatti qabachuu na faarse itti aansuun na qeequu itti fufe irra deebuunis barreeffama biraa barreesse magaalaa Dalii keessatti agarsiisa kitaabaatu ture kitaabni haalaan gurgurame kitaaba Dr. Zaakir Naayik kan gaafilee baramaa 20 ta'an kan namoonni muslima hin ta'in gaafataniif deebisaa kennamee jiru namichi sun waaqumatti qabachuu ni danda'a garuu gaafilee inni dhiyeesse 4f deebisaa kan najee barreesse namni sunis waa'ee fombooyyee waa'ee farshoo waa'ee dubartoota hedduu fuudhuu fi waa'ee jaabarratti deebisaa kenna waan inni barreesse dubbisuu dandeessu yeroo nama qabu waan animal more than 70 diseases it is the only animal that invites its friends to have sex with the mate so I said if you eat pig you behave like pig it is the only animal that invites its friends to have sex with the mate he said I did not know that